Godina Shawaa Bahaa kan naannoo Oromiyaa daangaa Amaaraattu argamu keessatti taateewwan gosa gabaafamaa jira. Taateewwan gabaafamaa jiran keessaa tokkni walitti bu'iinsi qorkee bakka jedhamutti humnoota Amaaraa shiftoota Minjaar Shonkor yookaan Minjaaree jedhamuu fi uummata naannoo kan jiraatu ka qubatu ka Karrayyuu ka Oromoo jidduutti akka dhalatettu jira. Kanaan dura torbaan kan keessatti walitti bu'iinsi naannoo Amaaraa keessattu dhalateen dubattu rakkina Amaaraa keessa jiru gara Oromiyaa babal'isuu danda'anii gara Shawaa Kaabaa, Shawaa Dhihaa, gara Shawaa Bahaa akkasumas gara godinaalee Wallaggaa adda addaa keessatti babal'isuu danda'anii of eeggannoon haa godhamuutii jennee gabaasne turre. Keessattuu jiraattota godinaa Kamisee ka Oromoo ta'anii gara Finfinnee deemaa jiran konkolaataa irraa waraqaa eenyummaa laalanii akka isaan ijjeessan yookaan rashanan eegii gabaasanii duubatti of eeggannoon cimaan godhamuu qaba. Godinaalee Oromiyaa ka daangaa naannoo Amaaraa jiran jennee gabaasaa turre. Yoo yaadattan taate gabaasa kanallee isin garsiifne turre akkuma inni gabaasii liyyuu marrajaa Minjaar jechuudhaan marrajaa TV'n ka miidiyaa Itiyoo 360 fi akkasumas Abbebe Belootii fi Zemerkuun Nacci dabarsu warri humnoonni Oromoo Minjaar Shonkoraa dubbii barbaadaa jiranii. Minjaaretti dhufanii qawwee isinirra hiikkachiifnaa jedhanii tarkaanfii fudhachuu fi carraaqaa jiranii. Maali jedhanii waan akkasii gabaasanii turanii kun ammoo of eeggannoo godhachuu qabna. Warri kun achiin jeequmsa uumuu danda'anii, badii uumuu danda'anii. Kanaafuu Oromoon of eeggachuu qaba. Muguu hin qabu. Ijalachuu banatee waan ta'u laaluu qaba. Warri durattu firrisee booya. Durattu firrisee waan godhu deeman namatti himanii wanni isaanii gaarummaan iccitii warra hin dhokattu jeequmsa uumuu deemanii waraan uumuu deemanii kanaaf waan kanaaf of eeggannoon tahuu qabaa jennee dubbachaa turre amma akka dhagayaa jirrutti godina Shawaa Kaabaa ka Amaaraa godini Shawaa Kaabaa ka Amaaraatii fi godini Shawaa Bahaa ka Oromiyaa wal daangessanii bakki kan keessatti humnoonni Amaaraa ka aanaa Minjaar Shonkor irra dhufanii humnoota Oromiyaatiin uummata lafaatiin walitti bu'aa jiran. Uummata lafaatiin walitti bu'aa jiranii kaayoo warra magaalaa Qorkee ka kanaan dura fudhatanii irratti haala itti jiran jabeeffachuu qabiyyee warra ka magaalaa Qorkeetii fi qarqara kana jabeeffachuudha. Magaalii Qorkee kunin karaa baaburaa Itoophiyaa fi Jabuutii walitti fidu irra jirti. Magaalaa naannoo Amaaraa ka karaa baaburaa qofa gubbaa jirtu bakki kan akka malee qabachuu barbaadanii maal jennaan karaa Jabuutii walitti fiddi bakki Awaashii kunin lafa misaa lafa qonnaattu jira. Bakki Awaashii kun Finfinneetti dhiyaata investimentii turizimii fi jira. Bakki Awaashii kun jiddu galeessi biyyaati karoora warri Finfinnee fi naannoo Amaaraa durii wal tuksiifna jedhu sun qaama suniiti. Lafti kun yeroo mootummaa ce'umsaatii fi yeroo heeraa qaama naannoo Oromiyaa turte haa taatu malee walitti bu'iinsa adda addaa godhamuun uummata Oromoo Karrayyuu karaa walii biraatiin ammoo aanaa Boseetti uummata Jiillee dhiibuudhaan lafa irratti akka Boolloo, lafa akka Malkajiloo, lafa akka Qorkee, lafa hedduu fudhatanii jiran jechuudha. Lafi isaan fudhatan keessaa tokkinam magaalaa Awuraa Godaanaa jedhanii itti moggaasan kan. Magaalli kun maqaan isaa Qorkeedha. Magaalaa Qorkee kan fudhatanii bulchiinsa ammayyaa ta'an itti dhaabbatanii aanaa Minjaar Shonkorii magaalaa Qorkee jedhanii haala gosa kanaatiin jeequmsi bakki kanattu geessaa jiranii. Jeequmsi bakki kana jeequmsa babal'achuuti, jeequmsa lafa fudhachuuti. Awuraa Godaanaa jedhanii mallattoo akkasitti godhatanii to'atanii jiran. Waggoota dabran kana magaalli kunin bulchiinsa warra jal turte. Mootummaan naannoo Oromiyaa deebisuuf illee wanni carraaqeen turre yeroo Abbaa Duulaa Gammadaa yeroo filannoo bara 2005 duubattuu waan kan sirreessuu fi carraaqamaa jira. Ammaan tan ammoo gaafii falmii garlachuun nu ka'aa jira jedhamee dubbatamaa jira. Naannoon Amaaraa kiyyaa jettee lafa biraallee gaafattee jirti. Naannoon Oromiyaallee gaafattee jirti waan jedhamutu jira. Yeroo adda addattuu naannoo kan keessatti jeequmsa gosa humnoonni Amaaraa kaasaa turanii lafa kana ka warra ta'u mirkaneeffachuu fi lafti kun keenya jedhanii mirkaneeffachuu fi kan qofaa miti irraan buutii fudhatanii jiranii Qorkee fudhatanii jiranii Qorkee maqaallee irra jijjiiranii Awuraa Godaanaa Ketema jedhan. Awuraa Godaanaa jechuun karaa guddaa jechuudha. Karaa makiinaatii fi karaa baaburaattuu keessa bahaa Awuraa Godaanaa jechuun karaa guddaa jechuudha. Karaa konkolaataa guddaa jechuudha. Karaa guddaa jedhanii maqaa hin taanellee itti baasanii kan qofaa miti Malkajiloo fudhatanii jiranii magaalaa biraallee dhiyoo kan fudhatanii jiran. Kaawwanni jedhan godina Booset Shawaa Bahaa Booset keessatti ammoo aanaalee hedduu lafa hedduu fudhatanii
amma bakka kan hunda keessattuu shiftoonni Amaaraa jeequmsa guddaa kaasanii uummata Oromoo ka Jiillatii fi uummata Oromoo ka Karrayyuu irratti miidhaa guddaa balaa guddaa dhaqqabsaa jiranii jeequmsi kana mootummaan akka inni dhaabsisu waan kana jechuun humni raayyaa ittisa biyya daddafee garsuun deemee adoo badiin hin babal'anne akka inni dhaabbatu akka godhamu asumaan dhaamsa dabarraa jirra. Naannoo kan keessatti uummanni Karrayyuu saba xiqqaadha ka jiru kun yeroo adda addaattu bifa adda addaatiin miidhamaa jira. Gatii guddaallee kaffalaa jira gara mootummaatiin rakkoo kan sirreessuu fi yookaan ammoo rakkoo kanaa fi fala dhahuu fi wanni godhamee quubsa miti. Inumaayyuu mootummaan warra Amaaraas wajjin ta'e uummata Karrayyuu irrattu haleellaa yoo dhaqqabsu abbootii gadaa warrallee yoo ijjeesu waan akkasii garra warri Amaaraa kaayoon isaanii kan uummata kan ittiin rukuchiisaa dhoofsisaa turanii warri kunini OLF shanii ABO shanii wajjin jiranii biyya balleessanii badiin deemanii mootummaan tarkaanfii irratti nu fudhatu jechuudhani mootummaa fi uummata kan jidduu seenanii qaawumanii rukuchiisaa turanii ammaan tan ammoo kallattiin raayyaa ittisa biyyaa kan naannoo san jirullee humnoota Oromiyaa ka addaa naannoo san jiru milishoota waan adda hunda rukutaa jiranii haala gosa kanaatiin jeequmsi kunini babal'achaa jira. Ammaan tana haga fantaallee dhufanii jeequmsa adda addaa kaasaa jiran. Oda jechaa jirru awura godaana magaalaa warri ittiin jedhu qorkee jedhamu kunini achirraa kiiloomeetirii fantaallee magaalaa guddoo aanaa fantaallee irraa yoo akkam fagaate mata haraa irraa kiiloomeetirii 15 kiiloomeetirii 20 keessa bakka jirtu fageenya hin qabdu achittu jaaramee adda adda jaarratanii jaaramee sunirra warri jaaramee minjaareen achi dhuftee haleellaa gooti godina Shawaa Bahaa ka Oromiyaa kan keessattu gaafa Jawaar ijjeefame haga magaalaa Adaamaa fa hunda keessa namni 27 ol ijjeese warri minjaaree kan gurmaa'e akka malee weerara adda adda gara Oromiyaatti godhanii haga magaalaa Adaamaa dabalate jechuudha. Warra kanattu ammaan tanallee jeequmsa uumaa jira. Naannoo kan keessattuu ajjeechaan gosa kanaa akka malee baratamee jira. Ajjeechaan gosa kanaa kunini yeroo ammaan tana babal'achaa jira. Oromoo qofaa miti Oromoo alallee warri taa'ellee xiyyeeffachaa jira. Garuu warri bifa tokkoon jala miliqa. Wanta hunda yeroo inni ta'u Oneeg Shaneettu godhee Abaawottu godhee warra akkasii kanattu ajjeechaa jechuudhani mootummaa fi uummata Oromoo Karrayyuu sun walitti buusanii jala miliqaa turanii badii gosa kana dhaqqabsaa turanii garuu ammaan tana wanni kun haga tokkotti hubatamee jira mootummaaf warri waan walitti bu'aa jiruuf mootummaan rakkoo jirtu hubatee jira jechuudha. Konkolaataa karaa Tigraay deemaa jiru dhiyoo karaan baname jennaan magaala Fantaallee akkuma baheeni konkolaataa Tigraay deemuttu jiru rukutanii baasii Salaam jedhamu keessattuu nama fixan haga nama 7 shofeerii fi raddaatti dabalatee ejjesan jechuun milishoonni garuu kan isaan ittiin jedhan maali? Oneeg Shanee waan akkasiitti jedhanii jala miliqanii dhuma irrattuu garuu shakkiin hedduun lakkii warra sanii miti milishoota shiftoota Amaaraati ka achi Tigraay konkolaataan akka hin deemne barbaadan. Maaliif konkolaataan karaa Jabuutii deemu achiin darbu ka Tigraay tuqamee hin beeku. Oneeg Shaneen yoo tokko tuqe kaan maliisa yoo barbaade. Yeroo hundayyuu abaa'uun naannoo san keessa socho'a waan taateef warri abaa'u jedhanii jala miliqaa turanii garuu amma shakkiin garuu irratti deebitee jirti. Gara biraatiin ammoo hoogganaan Biltsiginnaa ka Affarii tokkini ijjeefamee jira naannoo kan keessatti ibsi kunini ibsa paartiin Biltsiginnaa Affarii baase akka isaan baasanitti Umar Lammaat namni jedhamu hoogganaan warra kalee Adaama irraa gara magaalaa Awaash odoo deemaa jiru karaa gubbaatti shororkeessitoonni dhukaasaa bananiin nama kana ijjeessanii jiranii jedha. Nama jechuun Umar Lammaa jedhama. Umar Lammaati jedhee barreessa afaan Affaariitiin. Namni kunini kalee ijjeefamee jira. Obboleessi isaa Umar Lammaa jedhamu waliini. Obboleessi isaallee wajjin ijjeefame. Obboleessi isaallee wajjin nam lama obboleeyyan jechuudha. Maqaan obboleessi isaa bakka biraatti rukutamee jira. As ibsa kan gubbaattu maqaan isaa hin tuqamne hoogganaa warra Haruunkaa Ana Haruunkaa jedhamu itti gaafatama jaarmaayinsa Biltsiginnaa dhaabbata naannoo suniiti jechuudha. Namni kunneen akkasittu ijjeefamee jira jechuuni paartiin Biltsiginnaa Affarii ibsa isa baase keessattuu addeessa jira. Mee odeeffannoo kana jechuun obboleessisaallee maqaan beekamee jira. Madda oduu birarra ganama kan argee jira. Addis istaandardi faalleen cuftuu isaanii qabatanii waan bahanii fi haala gosa kanaatiin ka warri quba itti qabe warra Biltsiginnaa wanni fakkaate Biltsiginnaan Affarii warri inni quba itti qabe shiftoota naannoo kan keessa socho'an jedhee dubbata. Shiftooti naannoo kun keessa socho'anii hin beekamne garuu maddeen hedduun Abaa'oo Shaneettu waan kan godhee jedhan Abaa'oo Shanee waan hundaaf iyyuu
abaa'oo shani jedhanii odeessanii humna amaaraa kan naannoo kan keessa socho'u warra minjaaree kan naannoo kan keessa socho'u namni xiyyeeffannaa isaaniif kennee dhimma warra gabaasuu hin jiru. Isaan ammoo badii naannoo kan keessatti ta'u hundaayyuu yookaan baay'inni isaa isaantu raawwachaa jiran jechuudha. Obbo Omar Lammaa itti gaafatamaan paartii Biltsiginnaa aanaa harqaa kan naannoo Affarii kunini kalee ijjeefame Adaamarraa gara wanti odoo deemaa jiru gara naannoo Affarii deemaa jiru lafa jechuun haroo Walanciti lafa gara Awaash naannoo san keessattuu ajjeefamuu isattu dhagama. Obboleessa maqaan Muhammad Lammaatidha arga jira. Obboleessa Muhammad Lammaa wajjin ijjeefame namni ijjeefame Umar Lammaa kana jechuudha. Waan kana cufa OLF shaneetu ijjeese maaltu akkas ta'e jechuudhani miidiyaan Habashaa warra fuudhanii ammoo waan tanaayyuu hafarsaa jiranii garuu naannoo kan keessatti badii guddaa kan geggeessaa jiru badii guddaa kan raawwataa jiru ajjeecha yakka maalii ka godhu warra minjaaree warra gurmaahe kun bakka walitti bu'iinsi amooraa gadala bakki isaan jedhan amooraa beet bakki isaan jedhanii ahura godaana magaalota kun jirtu lafa Oromoo kan maqaa jijjiiraa jiranii maqmaallee jijjiiraa jiranii yeroo ammaan tana bulchiinsi Amaaraa wanni ajaa'iba warra kanatti godhaa jira haala gos kanaatiin odeeffannoo isanuma biraan gahuu fi walitti bu'iinsi naannoo kan keessattuu jiru ka Amaaraa lubbuu nama galaafachaa jira isaan yeroo hundaayyuu karrayyuu maali jedhanii dhiyuma kanaayyuu abbaa gadaa karrayyuu tokkollee ijjeessanii jiranii warri kunin humna addaa Oromiyaalee naannoo kanatti hedduu ijjeessaa jiranii sochiin finxaaleeyyii Amaaraa kan naannoo kana akka malee jabaatee jira jechuudha. Hogganaa Umar Lammaa jedhamu ka Biltsiginnaa Affarii ijjeefameen walittuu qabate ajjeechan hoggansa Biltsiginnaa Itoophiyaa keessattuu akka malee hammaachaa ture. Hogganaan Biltsiginnaa magaalaa Naqamtee ijjeefamu dhiyoo kan gabaasne turre kan magaalaa Naqamtee hogganaan Biltsiginnaa kan naannoo Amaaraa hogganaan Biltsiginnaa Girmaa Ishtilaa dhiyuma kan ijjeefame ka ammaan tana ka Affarii ka Umar Lammaa kun sadaffaadha jechuudha. Wal ijjeechan siyaasaa Itoophiyaa keessatti baay'ee baratamaa aadaa tayaa akka dhufe ka agarsiisaa jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya ka isin biraan gayaa jirru akkuma itti fufettu jira amma gara naannoo Oromiyaa irraa gara naannoo Amaaraa deemnee odeeffannoo tokko lama isin biraan geenna. Naannoo Amaaraatiin duratti mee naannoo Tigraahii adeemnuti. Naannoo Tigraahii keessatti yeroo ammaan tana maaltu ta'aa jira jettanii warri gaafachuu barbaaddanii bulchiinsi Geetaachoo Reddaa ka ce'umsaa ka dhaabbatee naannoo Tigraahii kanattu gargaarsa namoomaa qindeessuu fi tajaajila mootummaa deebisuu fi buqqaatota deebisee qubsiisuu fi akka malee carraaqaa jira. Garuu gufuun guddaan isa qunnamee jira. Gufuun guddaan naannoo kan qunname akkuma waraanaan walittu qabatee jiru ummatii buqqa'ee guddaan gargaarsi gahaa argachaa hin jiru. Tajaajila gahaa argachaa hin jiru. Deebisanii ijaaramaa hin jiranii rakkoon dinagdee rakkoon buqqaatota deebisanii qubsiisuu kun rakkoo guddaa ta'ee jira. Ummatii kunin gargaarsi namoomaa mootummaan Ameerikaa dhaabbileen mootummoota gamtoomanii fi dhaabbileen arjooman hedduun kenna irratti xiyyeeffachaa turanii kun ammoo Tigraahii keessatti yeroo ammaan tana hanna guna kachachala akka malee hammaatee hundee gadi fageeffateenii akka hin geggeeffamne godhamee jira. Dhaabbileen gargaarsa addunyaa, dhaabbanni nyaata addunyaa, dhaabbanni qonna addunyaa, dhaabbileen mootummoota gamtoomanii, dhaabbanni gargaarsa mootummaa Ameerikaa dabalatee Tigraahii keessattuu hanna midhaan gargaarsaa, saamicha midhaan gargaarsaa, gurgurachuu midhaan gargaarsaa, kachachala guna akka malee hammaaten malaammaltummaa gargaarsa qooduu wajjin walitti hidhatee jiruuni gargaarsa dhaabanii jiran. Gargaarsa Tigraahii dhiyeessan dhaabanii jiranii kunin Geetaachoo Raddaatii fi balaa guddoo ta'uu deema. Naannoo kan keessatti midhaan gargaarsaa gurgurachuun aadaadha jira jedhamee dubbatamaa ture ka ammaan tana baasa. Wanni gos kana takka tahee hin beeku jedhamee dubbatamaa jira. Saamichi hanni gos kana mootummoota addunyaatii fi dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif Ameerikaa akka malee kamamii itti ta'e qorannoon daddafee geggeeffamuu qaba. Aadaa hanna aadaa akkasii gadi fagaate kana buqqifan malee Tigraahiyyuu deebisanii ijaaruu hin dandeenyu. Yoo maallaqa ijaarsa Tigraahiyyuu kennine maallaqni kun garam akka inni deemu wabii tokko hin qabnu. Nyaatamuu danda'a, hatamuu danda'a, baduu mala kanaaf uf qulqulleessuu qabdan jechuudhanii Geetaachoo Raddaa irrattuu dhiibbaa godhuu fi dhaabbileen gargaarsa Tigraahii geessanii dhaabanii jiran. Kun bulchiinsa Geetaachoo Raddaatii fi
qormaata akka malee guddataa jira. Maal naannoon kun haga ammaan tana bakki garii weeraraan qabamee jira. Naannoon kun facaafachuu, naannoon kun qotachuu, naannoon kun waan misooma hojii bu'aa qabeessa jedhame irrattu bobba'aa hin jirtu gargaarsa argatti gargaarsi sun irra dhaabbatee jennaani sararri jireenya akkuma irra dhaabbate tokkottuu lama qormaata guddaadha jechuudha. Karaa maallaqaatillee taanaan maallaqa biliyoonii 5 kan mootummaan Itoophiyaa dhiyoo kana Tigraahiif kenne sulleen akkuma jiruuni maallaqi achi buuteen isa dhabame bade. Baankii keessa 7-2-7-3 keessatti biliyoonii 5 sun bahe. Namni baankii namanu, namni sirni gabaa hin amanu maallaqi dhufnaan daddafee baafata. Maal jennaan ammallee waraanii deebi'ee maallaqi nurraa qabame baankiin cufamuu danda'a jedhee namni daddafee baankii keessa maallaqa baafata. Aadaan hannaa, aadaan saamichaa durumallee ni jirti garuu ka ammaan tana baasa. Wanni gosa kana Tigraahii keessatti baay'ee hin baratamne waraanaan walittuu qabate uummanni akka malee salfishii ta'ee jira. Uummanni akka malee uffattummaa baay'isee jira. Walii yaaduun, wal gargaaruun dhabamee jira. Keessattuu warri gargaarsa barbaadu buqqaatonni, miidhamtoonni qaama hir'uu gargaarsa argachaa hin jirani. Mootummaan kanaan wal qabatee wanni inni godhaa jiru quubsa miti jedhamee dubbatamaa jira. Garaa biraatiin warri waraan keessattuu miidhame mootummaan nu gargaaraa hin jiru. Hiriira bayaa jira. Mootummaan nu gargaaraa hin jiru. Hojii argachaa hin jirru. Gaafa waraana akka qoraanii nu bobbaasanii kunoo nu waxalee nu gubanii qaama hir'uu nu godhanii amma mootummaan Biltsiginnaatii fi Geetaachoo Raddaa Hiwwahaat tokko tahanii inuma jaalaltii warra nu ajaa'ibdee jirti. Nu qaama lubbuu kenna warri garii kenne warri lubbuu naafne namni nu gargaar hin jiru. Qaama miidhamtoota rakkannee jira jedhan dhiibbaa guddaa godhaa jiranii hiriira adda addaa bayaa jiranii waajjira isaan deebisee ijaarullee mootummaan dhaabee jira jedhamee jira garuu hagas cufa bu'aa qabeessa miti. Qormaatii guddaan sadaffaan ammoo buqqaatonni buqqayanii ka Tigraahii yoom deebisanii qubatanii naannoo Amaaraatti waan jedhu. Kanaan walittu qabate rakkoon guddaan ka jiru yoom akka qubatanii yoom akka deebisanii bakka ofiitti deebi'an buqqaatonni kun hin beekamu. Mootummaan naannoo Tigraahii odeeffannoo kennaa jiruun baatii caamsaa kan gara dhumaa yookaan gara jidduutti kaasee deebitanii naannoo Amaaraatti qubattanii jedhee ibsi kennee jira. Kun warra naannoo Amaaraa guddoo dallansiisee jira. Warra naannoo Amaaraa guddoo aarsee jira. Akkamiin warri Tigraahii deebi'ee qubata odoo dubbiin araaraa irratti walii hin galle odoo wanni tokkinii hin beekamne warra qubsiisu jechuun lafa kana isaaniif kennuufi qopheessaa jirtanii jedhanii sodaa guddaa qaban dubbatanii jiranii. Kun ammoo hariiroo Biltsiginnaa lamaan jidduu jirullee karaasuu dandayu jedhamee haala gosa kanaatiin kayaa jira. Akkaataa mootummaan rakkoo kan ittiin furu hin beeknu garuu kalaaluu deemnu jechuudha. Mootummaan Tigraahii buqqaatotaan deebisnee san qubsiifna sodaa uumatuu hin qabaatina haga xiqqaa tokkoon dubatti rakkoon kun. Rakkoo teknikaatiin sagantaan keenya addaan citee deebinee dhufnee jirra. Tigraahii irraa kaasnee amma jechuun oduu Oromiyaa fi Tigraahii walitti fidee ka Addis Istaandard gabaase tokko irraa dubbachuu deemna. Akka Addis Istaandard gabaasettu naannoo Tigraahiitii fi naannoo Oromiyaa jidduu lamaanti hariiroon haaraa dhalachaa jira. Hariiroon haaraa dhalachaa jiru kun hariiroo afaanii, hariiroo aadaa, eenyummaa naannoo kan lamaan walitti fida fakkaata. Oduu kanarraa akkuma agartan mata duree kan gubbaa akkuma agartanii naannoon Tigraayitii fi naannoon Oromiyaa karaa aadaatiin waliin hojjechuu fi walii galanii jiranii. Jaarmiyaan qorannoo aadaa Oromootii fi akaadaamiin afaanota Tigraahii waliin hojjechuu fi waliigaltee irra dhaqqabanii jiranii. Akka gabaasa Addis Istaandardii kanatti hariiroo naannoo lamaanii karaa aadaatii fi karaa afaaniitiin kan jiru cimsuu fi wanni wajjin hojjetamaa jiru akka gaariitti deemaa jira jedhamee dubbatamaa jira. Warra hoggansa naannoo Tigraahii ka Oromiyaa dhufanii daawwachaa jiranii fi barruu fi waan adda addaa ka afaan Oromootiin barreeffamee agarsiifamee jira. Warri Tigraahii illeen uummata Oromootii fi uummata Tigraahii kana aadaa fi afaaniin walitti dhiyeessanii uummati kun daran akka walitti dhiyaatu godhuu fi ni carraaqna ni hojjanna waan jedhan agarsiisanii jiranii. Kun waan akka malee jajjabeeffamaa jira. Hariiroon Tigraayitii fi Oromiyaa jidduu jirtu hariiroo istiraatejikii hariiroo obboleeyyanummaati. Keessattuu karaa afaaniitiin wanni godhamaa jiru waan akka malee jajjabeeffamuu qabu waan akka malee gaariiti. Naannoon Tigraahii afaan Amaariffaa akka hin baratamne barbaaddi jedhama. Bakka sun afaan Oromoolee buusuu feetillee waan jedhamutu dubbatamaa jira. Uummata afaan Oromoo dubbatuttu Tigraahii keessa qubata uummata raayyaa mirga isaanii kabachiisuufillee kakkana cufafiyyuu Tigraahii wajjin karaa aadaatii fi karaa hawaasaatiin karaa afaaniitiin hariiroo jiru cimsuun akka malee baay'ee barbaachisa. Hariiroon gosa kana naannolee hunda wajjin akka babal'atu godhuun gaarii.
Kanaan dura warra akka sochii fanqilfaatii hoogganaa turanii Tigraahii keessatti afaan barnoota afaan Tigirinya afaan Oromoollee ta'aa uummata kan lamaan walitti ufinnaa afaan Oromooleen Tigraahii keessatti akka baratamu Tigirinyaan afaan Oromiyaa keessatti akka baratamu goona keessattuu hariiroo uummatni Tigraahii uummata Oromoo wajjin qabu akka raayyaa fa'a akkasiin cimsuu dandeenya tursuu dandeenya waan jedhutu odeeffamaa ture kun waan jajjabeeffamuu qabu waan akka malee gaarii tokko.